Mariin nageenya waboo fi mootummaa Oromiyaa keessatti walitti bu'insa maqsuun tasgabbii waareessuuf Taanzaaniyaatti taa'amaa ture har'aan tana xumuramee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa laateen akka jedhetti marichi heddumminaan haala eeyyantaatiin kan taa'ame ta'us ammoo marsaa kanaan dhimmoota tokko tokko irratti walii galtee irra ga'uun hin danda'amne jedhee jira. Karaa nagaa fi itti fufinsa qabuun walitti bu'insa dhaabuun akka danda'amutti mariin qaamolee lamaan gidduutti taa'amu itti fufinsa akka qabaatu ammoo walii galamee jira jedha. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa laate kanaan mootummaan dheeraa fi qajeeltoowwan hanga ammaatti ittiin hoogganamaa jiruun walitti bu'insa jiru karaa nagaa hiikuudhaaf ammoo ejjennoo irraafamne qaba kan jedhe. Mootummaan ammas carraa fi jalqabbii gaarii rakkoolee karaa nagaa hiikkachuu eegalametti fayyadamuudhaan furmaata waaraa fiduudhaaf ejjennoo cimaa qabaachuu dabalee mirkaneessa jedha. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa laate kanaan mootummaan federaalawaa dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa qaamolee marii nageenyaa kanaaf ammoo haala mijeessanii fi keessummeessaniif galata dhiyeesse jechuudhaan tajaajilli kominikeeshinii mootummaadha. Ibsa gabaabaa laate kanaan kan goolabe hoggaa ta'u ammoo itti aansuun ajajaan olaanaa Aaboo Woboos ibsa baaseen dhimma haasawa Taanzaaniyaa ilaalchisee waldhabdee siyaasaa Oromiyaa keessa jiru furmaata nagaa barbaaduudhaaf biyya Taanzaaniyaa keessatti marii gaggeeffamaa ture kan marsaa jalqabaa har'aan tana caamsaa gaafa 3 bara 2023 xumuramee jira kan jedhe Aaboo Woboon. Haa ta'uutii marii marsaa duraa kanarratti dhimmoota siyaasaa ijoo ta'an irratti walii galtee irra ga'uun hin danda'amne jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo Woboon mariin Taanzaaniyaatti gaggeeffame walii galtee malee ammoo xumuramus ibsee jira. Qaamoleen lamaan wal dhibdee jiru karaa nagaatiin furmaata waaraa argamsiisuudhaaf jecha marii wal fakkaataa itti fufinsaaf ammoo wal hubannoo irra gahanii jiru kan jedhe. Carraa kanatti dhimma bahuudhaan wal dhabdee siyaasaa karaa nagaa furuudhaaf Aaboo Woboon kutannoo qabu irra deebi'ee ni mirkaneessa kan jedhe Woboon ibsa baase kanaan. Dabalataanis Aaboo Woboon qaamota marii kanaaf ammoo haala anjeessanii fi keessummeessan maraaf galata guddaa galcha jechuun ajajaan olaanaa Aaboo Woboos ammoo mariin isaanii kun walii galtee malee xumuramuu himuudhaan marii itti aanuuf balballi isaanii saaqaa ta'us himanii jiru. Kanarratti callisa yeroo dheeraa booda yaada isaanii kan laatan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad lola waggoota 5 booda yeroo duraatiif mariin araara Woboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti godhame dhimmoota tokko tokko irratti walii galamuu baatus wal hubannaan gaariin uumamuu ibsa gamalachuurraa biherraa ni hubatama kan jedhan. Haaluma kanaan ammoo marii marsaa itti aanu gochuudhaaf walii galuu isaanis ni agarra jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad fuula Facebook isaanii gubbatti barreeffama kanaan kan dubbatan. Hawwiin ummata keenya walii galtee guutuu nagaa buusu dhaga'u ta'us ammoo bu'aan marii kanarraa argames gaarii jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad mootummaa fi Woboon waliin mari'achuun kun waan guddaa tokko jechuudhaan dubbatanii jiru. Hammasiifu ammoo tarkaanfiilee jechaa fi gocha kanaa bu'aa piroogiraasii yookaan marii marsaa kanaa irratti argame of duuba deebisan irraa gamni lachuu of qusachuun barbaachisa jechuudhaan Woboosti ammoo qaamni mootummaatis wantoota marii itti aanuuf gufuutaan tokkollee akka raawwanneef gochoota garaagaraarraa of qusachuu akka qabanis xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ergaa kan dabarsan. Inumaatu hojiilee dara walitti dhiheessuu fayyadan dalaguutu irraa eegama jechuun qaamolee lamaaniifuu gara mariitti akka deebi'aniif kan dhaaman. Deeggartoonni gamalachuutu kan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaas ta'e ummanni bal'aan marii marsaa itti aanu dafee akka eegaluuf walii galteerra akka gaaniifis ammoo dhiibbaa godhuu qaban jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ergaa kan dabarsan. Mariin Taanzaaniyaatti taa'amaa ture torbee tokko oliif ammoo walii galtee malee
goolabamuunsaa uummata Oromootiifis waan gaarii hin turre ta'us ammoo marichi itti fufuuf akka jiruu fi gama kaanii marsaa biraatiif deebi'anii waliin mari'achuus akka malan qaamoleen lamaanuu ibsa baasaniin kan beeksisan qaamoleen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO bakka bu'uudhaan torbee tokko oliif Tanzaaniyaatti balbala cufachuun marii gaggeessaa turan walii galtee malee namoonni jaan mootummaa bakka bu'uun Itoophiyaa irraa Tanzaaniyaatti argaman guyyaa har'aan tana biyyatti kan galan kanneen waraana bilisummaa Oromoo WBO bakka bu'uudhaan Ameerikaa fi Kanaadaa irraa achitti argamanis guyyaa har'aan tana imala isaanii jalqabanii jiraachuun himamee jira. Bifa kana marii WBO fi mootummaa gidduutti torbee tokko guutuuf gaggeeffamaa ture. Walii galtee tokkorra otoo hin gahinii fi dhukaasni akka dhaabbatuuf otoo hin labsamin kan goolabame lolli Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi WBO gidduuttis akkuma itti fufetti jira. Rakkooleen garaagaraa ajjechaa fi akkasuma gama kaaniin qabeenya irraa buqqa'uu fi hidhaa fi reebichaa maanis qaamolee mootummaatiin Oromiyaa keessatti itti fufee jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis yeroo mootummaa wajjin marii isaa gaggeessaa turetti ammoo biyya keessatti humnoota isaa yeroo dheeraa leenjii loltummaa fi waraana laachaa fi ture danuu isaanii kan eebbisi hoggaatu ammoo kun daran kuutu muddamsuus uumaa jiraachuun kan himame. Qaamni lamaanuu walii galtee malee ammoo adda bahuun isaanii lolli Oromiyaa keessatti akka itti fufuuf balbala bana jechuudhaan hayyoonni dubbachaa kan jiran hoggaatu ammoo qaamoleen lamaanuu ibsa gabaabaa laataniin walii galtee malee marii isaanii xumuruu beeksisanii jiru. Qawwee kaasuu miti. Tabba yookaan tulluutti ol baanee waltaanee yoo fincoofne fincaan keenya iyyuu diina keenya galaanatti naqaa jechaa ture. Har'as boo'ichi akka ga'u dhangala'uu dhiigaa akka ga'u cabuun lafee akka ga'u ba'uun lubbuu akka ga'u salphinni akka ga'u hidhamuun dararamuun sinsilaa waan irraa haasaan iyyuu miti amma inni waan irraa haasofnu miti. Qaanii akkasii kana keessaa ba'uuf goblaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti waamicha waraana bilisummaa Oromoo jalatti akkuma kaleessaa inni harka duwwaa fincile dhagaa darbate dhagaan burtukaana buusuu jedhanii inni itti qoosanii mootummaa addunyaa nu hiriyyaa tolfattee dinagdee itti dhangalaastee gargaarsa itti dhangalaastee meeshaa barri qabu hidhachiisteeyyuu akka dhagaatti walirraa gadi konkolaachise har'ammoo sun dirree jira. Dhaloonni qeettafe Oromoon waan qabduun of qopheessi waggaa 160 dararamne guyyaa miti sa'aatii 160 nutti hin fudhatu yoo akka kaleessa TPLF'n goonetti deebina ta'e sanaaf qophaa'ee jira. Qophiin sun waraanni bilisummaa Oromoo shamarran Oromoo ishee kaleessa illolte mollolte maaliin kilaashii boojite akkas jirti har'as dargaggoon Oromoo inni diina keessa jirus namni namummaansaa bakka dhaabbatuun miti kan inni ibsamu iddoo hojjetuun miti kan inni ibsamu waan inni hojjetuun diina keessa taa'ee miciraan Oromoo garaa Oromoo kan qabu jira. Asuma nu keessa taa'ee gadeenis jira. Warri akka Mustafaa Huseen har'as jira. Of qopheessa. Dukkanni barii jalaa kuni waa hima iyya lukkuuf korrisa weenii qofaa waca simbiraa qofaa eegaa jira jechuudha. Inni kun immoo Oromiyaa keessatti ta'uuf mallattoon isaa ni mul'ata guyyaa isaa qofaa eegaa.
arreen alaakte dhagaan daraare. Ni milkoofna, haqa qabna, ni injifanna, dadhabbii qabna, karaa dheeraa deemtu. Sinitti hime warqii sana ta'a. Oromoo isa kaleessa isin beeku. Isa kaleessa reebnee ofirraa deebisnee dadhabnu. Isa akkasiitu sin eegaa jira. Akkasittis sin eegaa jira. Xurii gadheen nutti dibe nurraa haqa. Sansaakkaa fi naamusa woboon cuuphamaa turtanii kudhaan madhaa ittiin baha. Oromiyaa keessatti ifa urjiitaa angaa mul'adha.